yeroo ulfaa gaa dhukkubbii dugdaa qabaachuun kan majirudha. Keessumaa ulfa gara dhumaa ji'a 3 gara xumuraa dhukkubbiin dugdaa baay'ee koomaniidha. Kunis daa'imni gadameessa haadhaa keessa jiru haadha fuulduratti gottota waan ta'eef dhukkubbii dugdaa itti fida. Da'umsa booda immoo dhukkubbiin dugdaa yoo itti fufe maaltu fida akkasumas maal gochuu qabu kan jedhu waliin ilaalla. Dhukkubbii dugdaa da'umsa boodaa. Da'umsa booda dhukkubbii dugdaa maaltu fida jennee ilaalle noormaalii yeroo ulfaa haati hormoonii rilaaksiin jedhamu oomishti. Hormooniin kun faayidaan isaa maadha? Daa'ima guddachaa jiru keessummeessuuf maashaan dugdaa akkasumas maashaan naannoo qaama saalaa haadhaa akka lallaaffatu taasisa. Dugda gara gadii fi naannoon qaama saalaa haadhaa daa'ima gadameessa keessatti guddataa jiru keessummeessuuf akka inni guddatu akkasumas akka inni laafu taasisa jechuudha. Rilaaksiin kan jedhamu kun. Egaa akkuma maqaan isaa ibsutti rilaaksiinidha, laaffisuudha. Maashaalee naannoo gadameessaa akka laafan taasisa. Haa ta'u malee maashaaleen tokko tokko xiqqoo garmalee akka laafan gochuu danda'a. Akkasumas da'umsa booda laaffachuu maashaa yookaan ligaamentas lagziitii irraa kan ka'e buusaan lafeewwan bakka sirrii ta'etti qabachuu akka hin dandeenye taasisuudhaan kanneen kun bakka tokkotti dhukkubbii dugdaa fi lafee gara gadii dugdaa fiduu danda'u. Hormoonni rilaaksiin jedhamu kun immoo kan inni qaama haadhaa keessaa badu torban ja'atti. Rilaaksiin da'umsa booda hanga torban ja'atti qaama keessa turuu danda'a. Kanaaf dhukkubbiin dugdaa sun itti fufuu danda'a jechuudha hanga ta'e. Dhukkubbiin kun baay'inaan kan mul'atu lafee dugdaa gara gadii irratti achitti dhagaa baay'inaan kan mul'atu lafee dugdaa gara gadii irratti. ከወሊድ በኋላ የሚከሰት የወገብ ህመም ባክ ፔን ብዙ አራሶች ላይ ይታያል። ይሄን ለመከላከል አንደኛው ጡት ስታጠቡ ትክክለኛ ፖስቸር ሜንቴን ብታረጉ ለምሳሌ እዚህ ላይ ቁጭ እንዳለችው ቀጥ ብላችሁ ከጀርባ ድጋፍ አርጋችሁ ከስር ደግሞ እንደ ደንገል ወይም እንደ ማቀፊያ ድጋፍ ብታረጉ እና ወገባችሁ ካልጎበጠ ለህመሙ መጋለጥ አናሳ ይሆናል። Dhukkubbii dugdaa da'umsa booda dhufu kanaaf akka walii galatti haadholiin kan gochuu qaban jalqaba haala ittiin daa'ima harmoo san sirreessu. Hirkatanii taa'anii daa'ima isaanii ol ofitti fidanii harmoosuu qabu. Gadi jedhanii hoosisuu hin qaban. Akkasumas yoo waa lafaa fuudhuu barbaadan gadi jedhanii waa fuudhuu dhiisuu qabu. Gadi jedhanii waa fuudhuurra taa'anii fuudhanii ka'uu wayya. Dugdaan gadi jedhanii fuudhuurra gad qucuummatanii fuudhanii ol ka'uu. Akkasumas wantoota ciccimoo ulfaatoo ta'an ofii kaasuurra akka namni isaaniif kaasu gargaarsa gaafachuu, sochii qaamaa gochuu, keessumaa teraappeetik eksersaayis kan jedhamu shaakala wallaansaa akkasumas maasaajii sukkummaa dugdaafaa akkasumas lafeewwan naannoo dugdaa gadii naannoo qaama saalaa sirreessuuf sochiiwwan ogeessi fayyaa isaan ajajuun raawwachuu. Kana malees immoo qoricha dhukkubbii hir'isuu fudhachuu kanneen akka parastaamoolii fudhachuu. Yeroo hedduu wanti kun ji'a tokko ji'a lama keessatti isaan dhiisa. Haa ta'u malee dhukkubbiin dugdaa haala kanaan hin badu yoo ta'e yoo baay'ee isaan dhukkube tariitii dhibee dugdaa biraa dhibee diskiifaa ta'uu danda'a waan ta'eef ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha.